obboleeyyan qilleensa irraa na jajjabeessaa turtan kan komentii naa hannitanii bikkatan sirreeffadhunaan jettan kan viidiyoo kiyya laayik naa gootan akkasuma kan viidiyoo tiyya sheer gootanii fi kan sabskiraayib gootanii na jajjabeessitan duniyaa tanarratti jiruu raahaa isinaa jiraachisu akhiratti immoo jannatul firdoos rabbi isinii haa kennu baga ayyaana iidal fixrii geessan. خوال بينو في خوال بين جدو خن بيالا جرو في خن بيا خيس يرتن أمني مسلمة بقى ربين الحمد لله رب العالمين أيانا عيد الفطر تنوجه وبليين أيانا عيد الفطر خنا أيانا جمتشو خن جاللا خن ملك دا ربي نفاقدو سومن خن ربي نراها كيبلو الحمد لله خنو بروغا غيان عيد يچودا alhamdulillahi obboleeyyan kaniif gartee qilleensarra wal beeynuu fi kaniif lafa wal beeynu iddoo bikka jirtan hundatti gartee rabbiin nagaa isaa isinitti haa ta'u waan barbaaddan hunda rabbi isiniif haa kennu waan hawwitan ta harkatu barbaaddan rabbi isiniif haa kennuun jaa kan rakkoo keessa jiru rakkoo keessaa rabbi nuuf haa baasu kan dhukkubsataa jiru rabbi nuuf haa caafiyu kan fayyaa qabu immoo fayyaasaa rabbi nuuf haa dhiisu. Anas tahee atis taatee waan harkatu barbaaddu baay'ee jira tanii fi gartee baatii ramadaana tana rabbi kadhataa turre akkasumatti kadhaa teenya rabbi nuu qeebalee alhamdulillahi waan harkatu barbaanne tan soomana kana keessa rabbitti himataa turre rabbiin gartee baha soomana tanarratti harkadhaa jee rabbi nuu haa gammachiisu naas tahee atis obboleeyyan arraan tana gartee hedduu takka gartee eegaan rabbii koo galatoonfadde isin galatoonfatuudhaan barbaade maaliif jennaan nama galata rabbii nama beekutu galata rabbiitillee beeka jaani alhamdulillahi lammeetiyyaa antiyyaa yuutuubni kiyya eegaanii fi gartee rabbiiti isiniin gartee sabskiraabni 2,000 gartee naaseene osooniifin hiyyaadin sabskiraabni kiyyaa 2,000 naa gahu wallaahi hedduu takkaan galatoonfatuu barbaade gartee ummata kiyya kana hedduu takkaan isini gammade kaniif gartee komentii naa barreesse bikka tana sirreeffadhu naan jedhu kan viidiyoo tiyya fuudhee sheer naa godhe akkasuma kalaakii quba gartee isaatiin laayikii naa tuqe haquba isaatiin sabskiraaba naa tuqe hedduu takka galatooma duniyaa irratti gartee jiruu raahaa isinaa jiraachisu akhiratti immoo jannatul firdoosi ganda gartee raahaa san rabbi isinaa jiraachisuun jaa hanqa viidiyoo biraatti walitti dhufnutti wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.